Ayyee daawwattoota keenya bakka adda addaa teessanii qophii Oromiidiyaa kana hordoftan akkam jirtu. Sa'aatii kanarratti qophii ani qabadhee dhiyaadhee haala yeroo Oromiyaa fi Oromoon keessatti waldaaleen yookaan jaarmiyaaleen amantii Oromoo adda addaa yaadaa fi gorsa isaan saba kanaaf qaban waan isaanitti dhaga'amee fi akkatti saba kana jajjabeessan irratti qophii xiyyeeffate kaniin qabadhee dhiyaadhu. Qophii har'aa kana keessatti kallattiin kan yeroo isaanii nu qoodanii jiran Sheek Baharuddin Ahmadidha. Isaan hayyuu amantii Islaamaati. Hayyuun amantii Islaamaa kun dhimma Oromoo irratti yaadaa fi gorsa qaban nu qooduudhaaf bakka kanatti argamuu isaaniitiif maqaa hordoftoota keenyaan hedduun galateeffadha. Hedduu ulfaadhaan jedha. Galatoomaa isinilleen hedduu ulfaadhaa asitti nu affeeruu keessaniif hedduu ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'u. Hedduu fayyataa dhugaatti yeroon kun yeroo sabni keenya gadda guddaa keessa jiru, rakkoo guddaa keessa jirudha akkuma beennu. Mee haala Oromoo fi Oromiyaan keessatti argamtu yeroo ammaa kana akkamitti akka hubattan nu ibsuu dandeessu? نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالني خربي قداتي خربي قويا أران تنان خانا نقيه خدبر اللي قالني خلمساتي ترفت اللي حمدي ترفت اللي شكر إن شاء الله تعالى قويا أران تناقا خيس جروخون نمني قزيني في Rafelle hirriba hin quufne nyaatelle namni kun nyaanni itti hin gorre yeruma akka keessa jirruutillee hin beenu jechuu qaamaanillee biyya alaa yoo jiraanne ruuhiin teenya qalbiin teenya akka jirtuutti ummata keenya bira jirti. Kanaaf ummanni keenya ala jirraa warri ala jirru kun gisee hundaa'u qaamaa fi qalbiin ummata keenya bira jirraa yeroo akkaan jabduudha yeroo akkaan namni hundinuu tokko ta'ee waan nurra bu'e kana gabrummaa kana firraa kaafnu keessa jirraa jechuu yeroo kamalee jabduutu nu biratti obboleessa kiyyaa. Hedduu gaariidha dhugaadha yeroon isaa yeroo hedduu ulfaatuudha haa ta'uti sabni kamuu immoo yeroo hamtuu fi ulfaattuu kana meeshaa ittiin wal jajjabeessee keessa darbu qaba. Meeshaa kana keessaa tokko amantii sabni keenya hordofu amantiin Islaamaa ga'ee akkamii akka qabu nu ibsuu dandeessu saba akkasiitiif waan inni gumaachu sabni keenya yeroo akkasii keessatti maal gochuu akka qabu akkamitti akka jajjabaachuu qabu. Dhugaa ummanni keenya kan gabroome waggaa dheeraadha jaarraa meeqa tarkaanfateeti arraan tana keessa jirra akkasuma ummanni Oromoo kun kan ittiin gabroome dhimma siyaasaatis ta'ee dhimma amantaallee ta'ee gara hundaa nuti duulamaa jiraa jechuudha. Arraan tana yooti ilma Oromoo tokko taatee amantii ta'e qabaattee amantii ta'e tana sirriitti dhiibbaa godhanii araba siin jechuudha ummata arabaa siin jaan jechuudha. Nuti dhalootaanillee Oromoo yoo taane amantiin garagara taanullee akka dhalootaatti Oromummaatu walitti nu fidaa jechuudha. Ummanni Oromoodha fakkeenyaaf ammaan tan nuti obbolummaa walitti qabnu obbolummaa dhiigaati. Obbolummaa sabaa walitti qabna. Amantiin garagara ka Ortodoksii jira, ka Waaqeffataa jira, ka Muslimaa jira, ka Pheenxee jira, kun cuftinuu amantii garagara qaba. Laakiin hagoobarri nu kana hundaa'u walitti qabu nama Oromoo ta'uudha jechuudha. Oromoo Muslimaa jira, Oromoo Kiristaanaa jira, Oromoo ta'uu nama hundarraa hin naqamu jechuudha. Amantiinillee yoo gargar qoodanne wanni nu kana hunda walitti qabu maali jennaan abbaa tokkorraa argamu Oromoo ta'uu qofti nu gahaadha jechuudha. Kanaaf akka amantii Muslimaatti waan waliin argatan waliin gabroomne waan gabrummaa waliin dura dhufte kana akka amantiitti illee tokko taanee ifirraa kaasuun dirqama keenyaa jechuudha. Waan tokko tokkorratti ilaaluu miti. Yeroonii fi arraan tana nama Oromoo tokko miidhan osoo amantii isaa hin laalletti osoo waaqeffate hin jennetti osoo muslima hin jennetti duguugaan sanyii kun dhala ummata Oromoo qofarratti deemaa jira jechuudha. Rakkoon ammaan tana deemuu jirtu yoo naannoo Hararii haate, Shawaa haate, Wallaggaa haate, Asiirraa haate
Oromoo ta'uu qofa keetiif sirratti xiyyeeffatanii nu fixaa jiran jechuu warraan tana. Kanaaf waan waliin nurra kufe kana waliin firraa kaasuu qabna malee nuti amantii islaamaatti nu laalchiftu jennee yoo kaan waaqeffataadha yoo kaan amantii biraa qaba jennee waan walirratti eenyuu miti jechuudha. Ilmaan ayyaa ilmaan Oromoodha kan afaan kana dubbatan arraan tana yeroonii fi tokko taanee waan gabrummaa kana firraa fonqolchinee eegasii waan keessaa waan manee fi keessaa waan amantiidha. Amantii namni hundinuu ni qaba jechuudha. Amantii fi waliin gaddeebinee waliif ibsinee amantii daandii dhugaa irratti wal qaceelchuun san dhimma keenya jechuudha. Keessumaa inni Oromoon yeroo sabnumti kamiyyuu rakkina akkasii keessa jiru barsiisi amantii islaamaa maal jedha? Gabrummaan innaa saba tokko irratti dhufu gabrummaa jechuun cabuudha, miidhamuudha. Amantiin immoo saba wayyeessuudha jaateef maal jedha amantiin kun? Maal nama gorsa? Namni inni garii calliseetu ilaaleetu miidhama yeroo ta'eef waan amantiin kun nama gorsu namni waliin ka'ee akka hojjetu beekumsa hayyummaa inni kennu mee nu ibsuu dandeessu asitti? Naam, amantiin muslimaa yeroo duraatti gabrummaa hin qeebalu. Nabi Allah Musa alayhi wa ala nabiyyina salatu wa salam gaafa inni ergamu ummata bani Israa'el kana rabbi waan jeeni yaa Musa deemiti ummata bani Israa'el kana gabrummaa Fir'auna jala gaafa sigaltee gaafa Fir'aunni Qibxiidha mootummaa qabatee bulchaa jiru san wanni bani Israa'el gabrummaa jala amata dhibba meeqa faca'anii jiraachaa turan jechuudha. Kana rabbiin Nabi Allah Musaatti ergee Nabi Allah Musa wanni ergameef kitaabaan illee gama amantii akkasuma ammallee gabrummaa Fir'aunaa tana jalaa baasuudhaaf jecha Nabi Allah Musa ergame jechuudha. Amantiin muslimaa gabrummaa numaa hin qeebaltu jechuudha. Rabbiin waan jedhu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا غرغر ببهنا لا جا ربي جيتو هذا ربي قبل لا جا هذا ربي جزي قبلت يرو متكله نمني ولنجرو غرغر يوني في به قف الدين سنياتا يجي مال نيات جنار ايرا القاسيا اسي خوبا دين تنياتري يو اتيمو ولنجرات ادوين لنس سوداتي نم توكل لنس تاسين ديمو ديجو خناف قبرمان أرانتنا أمة أرومو رجرتو قبرما أكا زمانا بني إسرائيل سنجيج خدنيا نقودون تدولته أمنتي تنجلي أبام سيفته أرومما خنجلي أبام سيفته دقوقا سنجي وان تاتيبجتش واني أنا أرانتنا أمة خنجاف آمو واعتصموا بحبل الله جميعا هذا ربي تتنجي يوك أبني خواري مسلمات اللي مسجد الرايون في الدوائدان warri kiristaanaatillee bakka jirraa salootii godhee du'aa'ii yoo nufi godhan namni hundinuu gara amantii isaatti yoo nufi fiige muslimnillee masgidatti kaanillee chartii isaatti kaanillee akka abbaa gadaatti yoo nufi deeman gabrummaa kana ofirraa fonqolchuu ni dandeenya jechuudha. Gidduu darbe akkuma quba qabdanii aartistii Oromoo beekamaa ajjeesanii awwaalcha isaallee sirnaan akkana waalamne godhanii jiru. Akka yaada keessanitti maaliif ajjeesanii maaliif immoo ajjechaa kana gara dabarsanii akka ummati kun irratti hirmaanne godhan? Kun egaa ifaa fi bilisa jira. Wanni ajjechaa hacaaluudha jechuudha. Gizuma takkallee hoo onnee ummataa keessaa fuudhuudhaaf gabroonfataan carraaqaa jira ammallee ittuma jira jechuudha. Qaama namaa kana keessaa wanni qaamni namaa kun sossohuun onneedha jechuudha. Arraan tana uummanni Oromootirraa kan dubbatu warra aktiivistii haa ta'u, warra hayyootaa haa ta'u, warra ulamaa'ii haa ta'u, gabroonfataan ija uummata Oromoo irratti ifaa deebisee jira jechuudha. Yoo gama amantii muslimaatiin taates ulamaa'ii isaanii warra kitaaba barsiisuu, warra diin kana uummata isaanii barsiisuu baatii tiifee jira jechuudha. Akkuma sochiin ammaan tana biyya keessaa deemaa jirtu raayyaa abbaa mancaa baatii tiifsanii akka waan jaamu jechuudha. Maaliif raayyaan abbaa mancaa kun amantii isaatiif illee number 1 saba isaatiif illee quuqama guddaa waan qabuuf jecha ija uummataa keessaa fuudhuudhaaf yaadan jechuudha. Akkasuma Hacaaluu Hundeessaatis nama amantiin illee gargar nama hin qoonne farwaaqeffataa haa ta'u, faru kiristaana haa ta'u,
wanni isa dhagahamu maali jennaan Oromoo ta'uudhaatu itti dhagahama. Gaafa sigaltee gaa uummanni keenya Somaaliyaa irraa buqqa'an achitti horii meeqa qabatee achitti dhaqee imimmaan isaa gallakkisee uummata isaatiif boo'e. Maaliif Oromoo ta'uu qofaaf jihaadha jechuudha. Achitti dhaqee horii isaa gad dhangalaasee diboota meeqa geessee achitti qaladhaa nyaadhaa je'een ummata san bira dhaabbatee jechuudha guyyaa sana caalu hundeessaa jechuudha. Kana jechuun maali? Amantiin hundaan geessitu jechuudha. Eegani fi dhiiga Oromoo ta'e, eegani fi saba Oromoo ta'e bakka san dhaqee qooda irraa fudhatee jechuudha. Arra silaanii fi Oromummaan nu jidduu jiraachuu baattee bakka san wani dhaquuf hin jirtu. Walli isaa meeqaatu jira? Ha Oromoo hin ta'in jechuudha. Namni bakka san dhaqee hin jiru. Garuu wanni namaaf akka inni haduudu godhe, akka inni mimmaan buusu godhe Oromoo ta'uudhaaf, saba isaa ta'uudhaaf jecha uummata Somaaliyaa irraa mootummaan shira biraa itti xaxee achirraa buqqaate san dhaqee ija isaatiin ilaalee garaan dadhabee boo'ee waan danda'u hundaan gargaare jechuudha. Shirri wallisaa keenya akkasumallee artii keenya Hacaaluu irratti qindeeffame san waan uummanni Oromoo hundinuu dura dhaabbatee waan shira guddaatu keessa jira jechuudha. Kanaafuu dhiiga isaatillee bilisummaa haa ta'u, dhiigni isaa bilisummaa magarsu haa ta'u, nu hunda keessa yerootti amma ammatti haa yaadatamu tahaa jechuudha. Dhugaa artist Hacaaluun ijoollee qeerroo bara kanaa keessaa nama jabaa, nama haqa dubbatudha. Ajjeesanii uummata keenya haamlee cabsuudhaaf yaalii godhanii jiranii. Haa ta'uuti immoo uummati keenya bakka hundatti gaddasatti dhaga'ame ibsachaa addunyaa irratti otoo bifa kamiin waliin qoonne sagalee tokkoon dhaabbachaa jira. Ajjeesuu bira darbanii immoo sobanii amma Oromootuma ajjeese immoo jedhanii Oromoo addaan qooduudhaaf wanti isaan nama gidduu kana akeekaa jiran hin jira. Maaltu isinitti mul'ata asirratti waan jarri kun godhan? Kun diraamaa yookaan ammallee nama afaan faajjeessuudha. Waan jette Oromoon beektaa ijji gaara kana duubatti waan garree tamutaan firraa baasanii jaan. Oromoon osoo isaan hin godhin dura diraamaa keessan gabbaasa. Waan itti jirtan gabbaasa isaaniin ja'aa jiran. Ni beeyne sigaltee waan isaan godhuu deeman akkamitti sigaltee namni Oromoodhaa yeroo kana keessatti uummata shaneetu ajjeese, uummata kanaatu ajjeese, inni shaneerraa waan dubbate hin qabu. Waan inni dubbatee irratti ajjeefamee jira miidiyaa irratti waan as ba'e jechuudha. Kanaaf wanni isaan irratti dalagu jiran irraan tana waan shiraati malee ha ajjeeselleen ifa jira. Wanni inni du'eefilleen uummata Oromootii fi haqa uummata Oromoo baasuudhaaf jecha malee waan biraatiif shira yookaan diraamaa adda addaa dalagan malee arraan tana Hacaaluu ajjeeses ifa bilisatti lafa jira. Garuu guyyaa dhufataani gaduma bahuu ta'a jechuu Rabbi fedhe. Amantii Islaamaa keessatti mootummaa haa ta'u namni shira namarratti hojjetu maaltu isa eeggata? Aywa waan jeergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam namni sadii ummata zaalimaa yookaan ummata dalagaan isaanii irraan qeebalamne keessaa mootii zaalimaati. Mootiin zaalimni akkuma ammaan dura Fir'aawnaahu Rabbiin qabee gaggeessatti mootummoota diktaatara, mootummoota sigaltee dhiibbaadhaan nama bulchan hundaa'uu Fir'aawna waan bira kuteeti ana rabbukumul a'laa jedhe. Ani rabbii keessan ol aanaa tahe gaafa ati ilma namaa dhiiftee rabbii kuttee rabbiilleen si tafakkuru jira, rabbiilleen si ilaaluu jira, ilma namaa kanan gammiite si ilaaluu jira jechuudha. Mootummoonni jajjabaan amma duraa hundinuu waan turan itti fakkaatti malee duniyaa kanarra turuu hin danda'an. Hanguma ati guyyaa rabbiin sii qabe bira kutuu hin dandeessu. Gaafa dhalatturraa kaasee hangani fi duniyaa kanarra jirtu rabbiin duraan sii katabee sii dabarsee jira. Garuu aangoo harkadheef jettee rabbiin waan jiru mootummaan tun ta rabbiitii jaa yu'ti ilmulka man yashaa وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنك على كل شيء قدير. موتما تنهرك ربي جرتي خفد افني خنا خفد الرافودا خفد نتكيسا خفد ألفودا عجا ربي جرتي واني موتما هرك ربي جرتي يو أران تنا أبي أحمد التجراتي برو هركين يو كجرتو نم تقول لين بيخو جرتي قرو هنگا أنغور جرتو سن
seenaan akkasi dubbattu akka seenaan hin dabarsine akka seenaan dabarsitu akka uummanni dhaloonni si booda maqaa bareedaadhaan si dubbatu ta'uudha qabda jechuudha. Biyya teenya keessatti mootummaan dhufaa dabraan funyo qurqurmaan irraa fuudhan. Khafadhee jaalatee dhaloota boodaa dabarsuun ni xiqqaatumaa hundiru jechuudha. Gaafa seenaan isaa achi dabarte hamtumaan dubbatan. Kana durallee eenyu ture Muktaar Khadiiritti ture. Sanduroo eenyu ture. Namootan seenaan isaanii faarsine jira jechuudha. Ati yoon fi waa dalayde aangoo takka gizee harkatte khasiiqanne rabbi waan dhaloonni boodaa si faarsu. Waan ilmoon teetillee si faarsitu. Ummata Oromoo birattillee addunyaa biraatti rabbi birattillee bakka qabu takka dabarsuu qabda malee seenaa tokkottuu dabarsuu hin qabdu eega rabbiin mootummaa sii kanne jechuudha. Naam. Warri mootummaa akkasii yookaan immoo namoota shira hojjetu deeggaranoo amantiin kun maal jedha? Amantii kana keessatti namni shira hojjetu shira sana hoo deeggarte yoo mormuu dhiifte haqaaf yoo dhaabbachuu dhiifte maaltu si eeggata? Aywa kana guddaan jechuun namni tokko yoonii fi zulmii dalagee nama zulmii dalagee irratti irra gargaaruun atilleen isaan warraa jechuudha. Yoonii fi mootummaan tokko haqarra jiraate mootummaa tokko gaafa rabbiin isaan khayrii fade gaafa rabbiin gaarii isaan fade gaafa rabbii toltuu isaan fade itti aanaa isaati rabbiin nama gaarii filaafii jaa hadiisa keenya keessatti gaafa itti aanaan isaa gaa ni beektan namni inni mari'atuun namni isa kana gaggeessu nama hamaa gaafate mootummaa san khasaarti yoo ati ammoo zulmii dalaydee shira dalaydee shira kee kana irra sii gargaaran hadalagee fi harra gargaarelleen amantii muslimaa keessatti akka jechuudha. Maaliif atilleen osoo fi aangoo qabaatte waan san numa gootaa jechuudha. Shari'aan Islaamaa waan jettu yoon fi dandeessee namni hamtuu takka arkee hamtuu san harkaan haa dhorku. Yoo harkaan dadhabee afaaniin itti haa himu. Yoo afaaniin dadhabee qalbiidhaan haa jibbuu jetti jechuudha. Shari'a Islaamaa keessatti akkanaatu jira. Yoo fakkeenyaaf mootummaan tokko lafaa kee waan hamtuu takka dalagee dandeessu harka keetiin bakka sanarraa kaasuu qabda yoo fi dandeettii mootummaa qabaatte. Yoo fira kee yoo fi ta'e harkaan badiisan oofuudha qabda. Yoo badiisan harka keetiin hin dandeenye arraan tana miidiyaatu jira. Yoo ammoo nama dhiyaattee nama gorsuutu jira afaan keetiin gorsuudha qabdaa jechuudha. Eega afaan kee bira kuttee nuti maal goonaa miti. Teenyeetuma uummata OPDO kanaa wajjin waan kana waliin qooddanna. Teenyee waliin biddeena nyaannaa yoo jettee ati fi innilleen akkuma nama waan san dalagee shira san keessatti rabbi birattillee seenaa birattillee uummata keenya birattillee wal qixaa jechuudha. Hedduu baay'ee dhugaatti yaada bareedaadha nu ibsitanii namni taa'ee cunqursaa miidhaa saba isaarra ga'u ilaalus ta'ee namni isa miidhu sana deeggaru karaa qajeelarra akka hin jirre kan hubachiisuudha. Yeroo kana keessatti diinni kan godhu keessaa tokko Oromoon akka amantii wal qoodu karaa adda addaa dubbachuudha. Namnumti yeroo dargii koloneela ta'ee dhalootaan Oromoorraa ta'ee kaasee camadaa namni jedhamu guyyaa kaleessaa miidiyaatti dhufee maqaa dha'uus baatu kallattiidhaan aktivistoota keenya keessaa Jawaariin yookaan namoota biraa jechuusaati. Namoota saba Arabaarraa jecha inni jedhe sana hin jedhu dhalataniidha kan biyya keenya jeequ jedhee jecha badaa dubbatee jira. Kun jechuun Oromoo keessatti qoodmaa amantii fiduudhaaf kan naannoo irratti hojjetanii fi kan Oromoon tokko miti jedhanii duratti himanii Oromoo addaan fageessan kan fakkaatudha. Waan kanarratti maal jettu jalqaba irratti illee waan kaaftantu jira asuma kanarratti qoo jabeessitanii nu himtan. Aywa dhugaadha dubbiin hambaan tana deemu jirtu mootummaan tokko gizee kufuu deemu akka saree maraatteeti waan jaan geeriin gaafa dhumaa kaate kararra yaati jette Oromoon. Namni gidee sakaraata keessa jiru waan harki qaqqabata. Waan hundaa'u balleessee badu barbaada jechuudha. Yeroo kana keessatti chaansii irraa dhumaa carraa irraa dhumaa keessatti sabaa fi saba walitti kaasu
amantii fi amantii waliin kaasuu kana torbaan lama dura yookaan ji'a tokko dura waan kana dhageenyee jechuudha. Garuu yoom dhufaa dhageeffatu jirra malee. Akkana fi sabni biyya teenya keessa jiru akka walitti bu'u. Sabaa sablammoota hedduutu Itoophiyaa keessa jira. Uummata Oromoon tahin ummata hedduutu jira. Ka waliin jiraannu, ka waliin nyaanne, ka waliin guddanne hedduutu jira. Garuu ummata kana waliin buusuudhaaf nama tokko hojjeessanii saba kanaatu hojjeesse jechuun kun filima duraan dabre jechuudha. Amma 20th century keessa jirra. Jaarraa ummata ijoollee qubeedha. Namni hundinuu amantii fiillee baratee, eenyummaa fiillee baratee, waa hundaa'uu ifaa bilisa beeku. Social media guutee jiru. Addunyaan eessa jirti bakka beeynu bira jirra ammaan tana jechuudha. Akka duritti wal jibbuun san hin jirtu. Nama hin jibbitu dalagaasaa jibbita malee. Kanaaf wanni isaan dalagan sabaa fi saba waliin buusuu keessatti illee shoorri isaan taphatan mootummaa wayyaanii kan mandura irraa kaase hedduudha. Umrii fi dheereeffachuudhaaf, aangoo fi dheereeffachuudhaaf kana godhaatuma turan. Kana ammallee abdeet godhanii haaree gaddeemsuu barbaadan filima dulloomee ture kan namni irraan qeebale diraamaa akkasii jechuudha. Waa'ee amantiitti illee gaddeebisii akkasuma biyya kun cuftinuu maali jennaan yooni fi amantiidhaan itti dhufnees kan nama amantii muslimaa qabu araba jechuudhaan dhugaa amantiin cuftinuu bakka irraa dhufte qabdi. Amantiin kiristaanaa illeen ummanni Oromoo aslitti yoo waaqeffataa ta'u amantiin sigaltee hundinuu amantiin muslimaa akka makkeenyaa keenyatti ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaam makkatti ergaman madiinaa turan achumarraa akkasi gad dhufte. Namni hundinuu amantii akkasi fudhachaa dhufe jechuudha. Nama amantii qabate nama Oromoo tokko yoo nafi araba ja'an kaan duulchisu amantii gidee waliin dhawanii akka nafi namni kun wal shakku akka namni kun wal dheessu akka namni kun ganaa amantii malee waan biraa hin yaanne nama godhuudhaa jechuudha. Kana gabroonfataatu diraamaa akkanaa kana dalaga dhaloonni qubeedha. Namni amantii fi barate bakka kana bira taree jira. Bakka kana bira kutee jira. Namni arraan tana gargar babahoo namnummaa yaaduu hin jiru jechuudha. Obboleessi kee yoo amantiin illee gargar taate waa'ee amantii keetii wal dura teessee walii ibsita. Waan waliin qabdu waliin ofta, waan kopha qabdu kophaa keetitti oftaa jechuudha arraan tana. Kanaaf kun diraamaadha. Diraamaan kun kana ummanni keenya bira kutee jira jechuudha. Amantiin nama walii buusu, sabaan illee walii buusu kana forgeet irraanfatee jira jechuudha. Hedduu bareedaadha. Isaan xiyyeeffatanii waama dursan baranitti deemanii namni keenya immoo waan jaalatee fudhatetti boonuu qaba malee waan isa qaanessu hin jiru. Amantiin Islaamaa amantii saba Oromoo keessatti ga'ee guddaa buuseedha. Nama keenya barsiisuudhaan akka inni mirga isaatiif falmatu gochuu keessatti. Amantiin Kiristaanaas warra hordofan qaroo meeqatu qabsoo kanatti wareegame walqixxummaa sabaaf bilisummaa ummata keenyaaf afaan ummata keenyaa warra hojjetantu jira. Kanaaf namni amantii kamiyyuu hordofe waan hordofutti boonee akkama jedhame waan waloo qabu irratti jabaatee hojjechuu qaba malee shira diinaatiin addaan burjijjaawoo akka hin qabne nuu dhaamtanii yaada bareedaa kaaftanii inni kun xinneenya isaanii agarsiisa malee saba keenya waan qaanessu akka hin taane nuu eertanii kun yaada hedduu bareedaa fi ifaadhaa ulfaadhaan jedha. Egaa biyya hunda keessa beeytaanii sabni jiru amantii tokko haa qabu hin jiru. Fakkeenyaaf maanta na biyya Arabaa keessa yoo fudhattes uummanni Arabaa kun cuftinuu Musliima jechuun dogongora. Akkasuma mallee biyyoota kiristaanaa kana keessa illee guutuu kiristaanaa yoo jennillee hin ta'u. Akkuma sabni hedduutti amantiin namaallee hundinuu adda adda jechuudha. Garuu kanaan waliin nama buusuun waan fokkotaadha jechuudha. Amantiin Musliimaa amantii takka dhiibaa. أمني تكرر الرسالة نما وجدت جلتو ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يتمنتي الإسلام نما خنا خرانا جيتهن خرا بريداتهن أفهم بريدا نما إسلاما تهن جرى منتي مسلمة يامي يجت جلتو الله خيون في نمني كريستاناته نمني واقفتاته إسا تلو أولودان إسا وجين سوشال لايفي والإنديمودان حالة خيخنا لالي نمني براتو أمنتي إسلاما أكسينو قد جت مالي أمنتي نما توكي أمنتي نما أربسي أمنتي نغرغر نما قودي أمنتي مسلمان ما هم جت هناك خون وان أمنتي إسلاما خيسه هنجرة نما جبسي سودا
amantii muslimaa tana hokko nama godhuudhaaf irraa nama baqachiisuudhaaf waan akkanaa dalaganii jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Egaa akkuma beeknu sirni kun Oromoo duwwaayyuu miti, amantii keenyas karaa adda addaatiin miidhaa ture, afaan keenyas miidhaa ture. Duuchaatti Oromummaa nuti qabnu lafa nuti qabnu irratti duulee balleessuu irratti argama. Keessumaa immoo hamma kan isaan barbaadan nama Oromoo otoo hin taane lafa Oromoof qabeenya Oromoo akka ta'e uummati Oromoo sirriitti hubachaa jira. Kana galiin ga'uuf immoo kan jijjiiramuu qabu namayyuu miti sirna. Sirni sunoo ka'ee sirni Oromoof tolu. Oromoon akka bal'ina isaatti akka addaddummaa amantii aadaa maal qabu sanaarratti waan isaaf ta'u mari'atee tolfatu. Yoo hin goone rakkoon kun akka nurraa hin dhaabbanne namoonni adda addaa himaa kan jiran. Uummati keenya yaadaaf qalbii gara kanatti deebisee artistoota keenyaa ta'u aktivistoota keenya jajjabootu akka nama kaanii jireenya qananii biyya alaa jiraachuu danda'anii galanii rakkina kana uummata wajjin dhandhamatan kan akka Jawaar kan akka Baqqalaa hogganoota adda bilisummaa Oromoo kan akka Shuggut Galataa nama biyya Jarmanitti hojii guddaa hojjechaa ture. Qabsaa'ota Oromoo kan jiruu isaanii guutuu saba kanaaf dabarsanii kennan kan akka Abdii Raggaasaa kan akka Kennasaa Ayyaanaa isaan kana fuudhanii mana hidhaatti naqanii jiru. Amma uummati keenya uummata gara 5,000 ta'utu sababa kanaan hidhamee jira jechuudha. Gidiraan kun itti fufee jira. Kun akka dhaabbatuuf namni keenya walitti aansee keessaaf alaan maal akka godhu dhaamsa nuu dabarsitu. Asumaan akka xumurruun kana walii galtanii kan nuu dhaamtan. Aywa, gaafii bareedaadha. Waan jaambeeta mana ifii akka itti eeggatu abbaatu beekaa jaan. Naannoo Oromiyaa irratti akkatti Oromoo bulchuu Oromootu beeka malee namni biraa sii tolchee waan biraa bakka biraa tolfamtee gideessi gaffidan waan namni biraa barreesseen biyya bulchuu hin dandeessu. Kanaaf abbaan biyyaa yookaan abbaan lafaa naannoo Oromiyaatti Oromoo waan ta'eef waan uummata keetiif tolu sii beeka malee namni hin beeku jechuudha. Kanaaf sirnichi kun yoo nufi fincilee yaani nurraa kufee sirna Oromoodhaaf ta'u ka ummata keetiif ta'u ummatuma Oromoo lafa kaayyataa jechuudha. Ammaan durallee tolchaniituma nuun bulchaa turan malee nuti takkaa harkatti baafnee yookaan hunnuuf ta'a jennee hattiin nu bulchan takkaan agarre jechuudha. Sirnicha kana rabbi nurraa haa kuffisu ka mataa keenyaa ta'u ka ummata keenyaa ta'u ka lafa teenyaaf ta'u sangad dhaabbannaa jechuudha. Eegasii wanni ummata keenyaaf illee dhaabnu maali jennaan arraan tana nama hedduutu hidhaa keessa jira jechuudha. Haa aktivistootaan hayyoota keenya nama hedduutu mana hidhaa keessatti achitti dararamaa jira jechuudha. Ummata kanallee akka rabbiin yeroo gabaabduu keessatti biyya isaanii irratti lafa isaanii irratti ummata isaanii keessatti qaama guutuudhaan sammuu guutuudhaan fayyaadhaan akka rabbiin keenya deebisuu rabbii keenya kadhannaa jechuudha. Arra qaamaa fi qalbiin teenya eessa jirti jennaan warra hidhame san bira jirti jechuudha. Numa jirra malee hin jirru nuti. Kanaaf ummanni keenya hundinuu harka tokko taanee yaada tokkoon ummata saniif du'aa godhu ummata san gargaaru waan dandeenyu hundaanuu ummata san bira dhaabbachuudha qabnaa jechuudha. Ayyee sheeka keenya hedduu fayyaa ta'a yeroo gabaabaa kana keessatti dhiyaatanii waan barnoota ta'uu waan hubannaa nama keenya jajjabeessu waan nuu kennitaniif gara fuulduraattis akkasuma ummata keenya karaa hundaan bira dhaabbachuun akka nu birmattan abdiin qabaa hedduu fayyaa ta'a. Galatooma hedduu isinilleen. Ayyee ulfaadha. Galanni keessan bilisummaa ta'u. Ameen.